Karaalee ga'umsa ittiin cimsan. Hundi keenya namoota ga'umsa olaanaa qaban dinqisiifan, ogeeyyii harka gaarii, atileetota sadarkaa addunyaa yookaan hooggantoota daldalaa milkaa'uu dinqisiifachuun waanuma baratamedha. Egaa atis namoota dinqisiifataman kanneen keessa akka isa tokko ta'uu barbaadda laata? Eeyyeen yoo ta'e tokkoffaa akkas godhi. Bakka barbaachisaa ta'etti of agarsiisi. Namoonni itti gaafatamummaa qaban bakka isaan barbaachisanitti of agarsiisu. Garuu namoonni ogummaa olaanaa qaban mul'achuu fi argamuu isaanii tarkaanfii tokko gara fuulduraatti guddisu. Kana jechuun barbaachisummaa isaanii dabaluudhaan of irratti hojjechuun isaanii akka barbaadaman, namoota hedduun akka barbaadaman kan isaan taasisudha. Namoonni ga'umsa qaban hammam yoo itti dhaga'amu haalli maal iyyuu yoo ta'e yookaan hammam rakkisaa ta'us bakka isaan irraa eegamutti argamuuf yeroo hundaayyuu qophaa'udha. Lammaffaa irratti fooyya'insa itti fufuu sadarkaa jirtu irratti dhaabachuu sun ta'e yeroo hundumaayyuu of fooyyessu. Namoonni ga'umsa olaanaa qaban hundi karaa ittiin barachuu, guddachuu fi fooyya'uu itti fufaa barbaadu. Kana kan godhan wantoota maaliif jedhanii gaafachuudhaan. Kanaaf jireenya keessa jirtu irratti of haaromsuu itti fufii, of guddisuu, of irratti hojjechuu itti fufii. Inni sadaffaa irratti kan yaadame ol deemu. Namoonni ga'umsa olaanaa qaban yeroo hundaa maayilii dabalataa deemu. Isaaniif gaariin gonkumaa gaarii miti. Waan eegame caaluuf waan danda'an hunda raawwatu. Kanaaf atis waan dandeesse hunda raawwadhu. Maaliif kan yaadame ol deemuuf. Afuraffaa irratti namoota biroo kakaasu. Hooggantoonni bu'aa qabeessummaa olaanaa qaban sadarkaa olaanaatti raawwachuu caalaa waan hojjetan hordoftoota isaanis akkasuma akka hojjetan kakaasu. Namoonni tokko jiraachuuf ogummaa muraasa qofa irratti hirkatu. Garuu hooggantoonni bu'aa qabeessa ta'an ogummaawwan kana raawwii olaanaa waliin walitti makuun dhaabbilee isaanii sadarkaa olaantummaa fi dhiibbaa haaraatti ceesisu. Kun immoo isaan caalatti milkaa'aa akka ta'an isaan taasisa. Egaa si'is akka milkooftuuf yookaan galma guddaa akka qabaattuuf, galma guddaa akka geechuuf yaadota afran waliin ilaalle kana hojiitti hiikuu ammumarraa jalqabii guyyaa gaarii. YouTube kana subscribe gochuun dagatiin sitti haa ta'u.